السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوت يوتيوب channel حليمة أوروتو أشرما هركفوني هند كيسان ولا بيه كيسا تكا قد عصون جنة نجين كيسان هكا كوشن انجل وردفتوتا كيا ربين خيري هاقودو وروني أنك ما نورتوا تورتان نجاجبسا تورتان لايك شير سبسكرايب انقلتو مقران كيسان دجا هاتو أما اللي لايك شير قجون أكم اتفوفتان اتجابا رايسين انجلا بارك الله فيكم جزاكم خيرا ربي جزاي سني هاديبو قلتو ما قلن كيسان دجا دا دلقا كيسان يرو كيسان osoo harkaa qabdanuu na dhageeffatanii laayikii godhanii subscribe gochuu ibsaniif hedduu galatooma. Warroonni haaraa taatan immoo gara YouTube channel kanaatti dabalamu maatii naaf ta'a miseensota ta'a viidiyoo jallee hanga dhumaa naaf dhageeffadhaa. Sa'aatii akkanaaf guutuu na gargaara hundi keessanuu isinitti illee toluu baatu yeroo uffata tokkostan yeroo joomii hojjetan banaatii dhiisatii sa'aatii akkanaaf guutuu na gargaara isiniin jedha. Maallaqa illee inni guuchisiisa jedhee nama guutuu hin agarree nama hedduutti barreessee yuutuubii gurguraa yuutuubiif sa'aatii walirra gurgura malee sa'aatiin guunnuu naan jedhani. Kanaaf hordoftoota baay'ee qabu ani karaa telegiraama Abdullaafiitti illee seenee jira. Kanaafuu maa hordoftoota baay'ee qabu na jajjabeessa isin jira warroonni na daawwattanii maalesh viidiyoon kiyyallee isinitti toluu baatu hanga dhumaa laalaa. Yeroo hiikaa dhiitan banatuman dhiisa isiniin jedha. Egaa haga kana yoo dubbadhe gara yaada kiyya ka dhufeetitti dabra jechuudha. Yaadni kiyya maali yoo jettan har'a kaanee dhufe rabbiin khayrii haa godhu. Wanni yeroo ammaa kana nutiin keessattuu shamarran biyya arabaa keessa jiru kuni maaliifi gizee maraa waan dubbadhuu fi wanni kun immoo homa gizee maraa itti deemaa jiru jechuudha. Namni waan gizeen keessa jiru waan yeroon keessa jiruu fi waan nu ilaalchisu dubbadhaa jechuudha. Aan gizee mara akkanaan hin dubbadhu jechuudha. Kanaaf yaadni kunillee homaanas fayyadu isinis fayyadu. Nutiin shamara biyya arabaa jirru jechuudha. Ka dhiirallee ta'e ka shamarrallee ta'e namoonni biyya namaa jiran gorsi kiyya akkuma itti ofeetti jira jechuudha. Maaliif waan gizeen itti jiruu fi waan yeroon itti jiru waan namni illee keessa jiru waan namni illee kama akka keenyaa dalagatee kama akka keenyaa kushiinaa namaa keessa dhaabatu rakkoo hedduu irra jiru kanatu namni gaafa du'e seenan waan fuutuu gaafa du'e illee waan yaadu saniyyuu osoo ittiin hin milkaa'in osoo itti aaran galfatin osoo ittiin qabbaneeffatin biraa deemaa jira jechuudha. Maaliif wanni kana dubbadhee fi abboleen kiyya taanii duuti irraa nafanii duuti karaa kenna gaafa guyyaan kenna ga'ee ni deemnaa jechuudha. Kanaaf rabbiin umrii nu haa dheeressu, rabbiin umrii nu hin gabaabsini. Kushiinaa namaa kana keessatti gubannee wallaahi yoo yaadu nama boochisallee booyanii waan dhiisanii jechuudha. Ammoo osoo jiran ofii booyuu fi ofii yaaduu nu barbaachisaa jechuudha. Namni amma kana dubbadhee fi dirqama kenna osoo addunyaa kanarra hin deemne waan gaarii dalaguu fi waan gaarii dubbatu hanga danda'amte tokko ofii kennaaf ofillee badatu ofillee yaaduun immoo dirqama kennaa jedha. Maaliif duniyaan tama ittiin uffatan tama ittiin nyaatan ta ittiin dhugan ta itti sadaqatan yookaan tuunteen namiti jechuudha. Kanaaf rabbi khayrii nu haa godhu. Amrii kulli nuuf haa laaffisu. Warra xaaree hongoo biraa deeme rabbi nun godhini osoo ofii kenna ittiin oolin osoo ittiin qabbaneeffatin osoo bu'aa bahii dadhabbii biyya namaa keessa waggaa dheeraa jiru kana osoo itti aaran galfatin osoo keessa gatiin taa'in osoo ilmaan kenna ittiin horin hedduu nama yaachisallee nama bulchisallee. Maaliif obboleeyyan kenna tokko lamaan dabalameetu hima dhumaa jira jechuudha yeroo ammaa kana. Akka nama kunoo dhibee koronaa qabee kanatti jechuudha. Kuni hundi akkana hunda nuuf fide maalinni yeroo dhibeen tokko nutti jiru har'a fayyaa boru fayyaa osuma jennu osoo maallaqa illee harka qabne jechuudha. Duniyaan isiin sagalee makaman guunne fayyaa ta'een ofitti ilaallaa jechuudha. Maaliif hin beekan hundi kenna kun dhibee kalee himataa kun dhibee duudaa himataa kun dhibee cokkaarraa himataa
kun amma obboleeyyan keenya samoonuma kana ji'a lama osoo hin guutin nama hedduutu dhume jechuudha. Baay'ee waan nama yaaddisu, waan baay'ee nama gaddisiisu, waan abdii nama kutachiisu jechuudha. Biyya namaa biyya hambaa kana keessa taa'anii dalaguun, duniyaa walitti qabuun, edaa duniyaa xaarre tana hundi kennaa osoo ittiin fayyadamee osoo haara ittiin galfatin osoo ittiin qabbaneeffatin biraa deemuu hin akka jirullee yaadan du'aa jechuudha. Akkasi kiyyatti baay'ee nama yaachisa. Har'a ol ka'ii galii nama godha wallaa yeroo obboleeyyan keenya osoo dalagatan osoo boru waan guddaa yaadan osoo ilmaan ittiin horiin ifaajee ofiisan keessatti osoo ilmaan hin horiin osoo gatta'anii tuuffoo alhamdulillah ifaajee tiyya tana ta'u waggaa meeqa xaare tana mee keessa gattaa'ee aara galfadha osoo hin jedhin meeqatu deemaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana dhiiras ta'e dubartis ta'e kanaaf fayyaan takka isin qabde taanan rabbiin umrii nu haa dheeressu, fayyaa nu haa kennu, nama ifaajee ofii tana xaarate tanatti haraaman hin finne halaalan finne halkanii guyyaa dafqa keenya xuruurrannee fooqii hambaatirra oli gadi baane makaraa meeqa argineetiin hin finne jechuudha. Arraba hunda dandeenye yaa rabbi kiyyaa si gadhe yaa obboleeyyan kiyya isin hundi keessanuu bakkuma jirtan amantaa kutaa ganda osoo waliin qoqqoonne kun duuti akkanumatti osoo namni waan takka inni hin jenne dhibamee osoo gadi hin ciifne osoo deemuu du'aa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana maaliif rabbii keenya kadhachuu barbaachisaa. Yaa rabbii kiyya ifaajee xaare kana boru aara itti galfachuuf, boru itti qabbaneeffachuuf, boru ilmaan kiyya itti horadhee jireenya gaarii keessa jiraachuuf wanni arraba hunda gad dhugee dhibamus yaalamuu dhabee dadhabus taa'uu dhabee hirriba dhabus obsee wanni sadarkaa keenya kana geenne hundi keenya hirribni keenya yoo guddate sa'a 5 sunuu yoo guddate jechuudha. Kana keessatti ana baay'ee na yaachisallee baay'ee na boochisallee obboleeyyan keenya haala kana yoo deeman hedduu tokko na yaachisaa jechuudha. Maaliif abdii nama muraachisaa jechuudha. Duniyaa kana akkaataan itti dhufte akkaataan nu itti finnu nama kushiina arabaa keessa dhaabatee beekaa jechuudha. Kadhiirallee nama kushiina arabaa keessa dhaabateetu beekaa. Garee eegu ka gaala eegu akkamitti akka inni walitti qabeetniin osoo ittiin ooliin ka biraa deemu jechuudha. Kuni nu ilaallata. Kanaafuu dhibeen tokko yoo isin mudate dhibeen tokko isin argame duniyaa biraa deemnu jecha hakimii keessan fayyaa keessan ofitti ilaalinaati doktora deematii maraamaramaati ilaalamaati dhibee keessan sanuu beeytanii qorsa fudhattanii haga rabbiin isin kaa'e seenaa odoo of baatanii wayya. Wanni seenaa namatti ta'u maal inni beeytu obboleeyyan kiyya osoo har'a fayyaa boru fayyaa kanaaf birrii guddaa hakimii dhaqee baasaa jenneetiin duniyaa tana irraa of qabneetiin biyyatti yookaan mana ijaaruuf yookaan waan biraa godhuuf fayyaa teenya irraa of qabnee hawwii keenya waan godhachuu sila barbaannu irraa of qabne biyyatti jireenya hagalee jiraadha biyyatti galee of yaala suuta hakimii dhaqaa osoo jennu waa hunda isaatu dhiifnee biraa deemna jechuudha. Duniyaa itti yaalamuu dhabne san jechuudha. Haga kanaan dhabne mindaa ja'a lamaa mindaa ja'a takkaa yoo baafne yaalamne nun caalle jechuudha. Hawwii keenya hunda waa hunda daangessineeti jechuudha biyya namaa kana jiraannu. Kunillee nu cubbisaa jechuudha. Duniyaan tunillee nu cubbisti jechuudha. Yeroo jirru kana yeroo addunyaarra jiru kana uffannee akka biyya keessa sanitti illee olii gadi deemuu baannu uffanneetiin footollee ittiin kaaneetiin haga tokko ofirra tuulaalleetiin itti gammanne yoo jenne waan tokko jechuudha. Uffatallee hawwina uffannu maaliif namni biyya namaa jiru hiriyaa ofii wajjin gidee dabarseen uffatu maatii ofii wajjin dabarseen uffatu kushiina namaa keessatti illee uffattullee sittiin tole jechuudha. Hojjattu hojii kolooriksiin garaagaraa kaanuu sirraa cicciraa jechuudha. Maaliif osoo ati uffattee nadhoon araballee hin feetu jechuudha. Nutis kaayoo san hin qabnu jechuudha. Mana namaa keessatti osoo uffannayyuu nutti hin tolu jechuudha. Maatii keenya kan bira jirra, hiriyaa keenya kan bira jirra. Kana hunda irraaf gadi qabna jechuudha. Dhibamnus gadi hin teennu, dadhabnus gadi hin teennu, hirribas dhabnu hin teennu. Maaltu kana maraanu godhe duniyaa kun yeroo gabaabduutti akkanatti osoo namni dhaabatee deemu biraa deeman tana jechuudha. Kanaaf gorsi kun ofillee fayyadamaa namoota biyya arabaa
Eeshiyaa hunda keessa faca'ee jiru. Keessumaayyuu amma yeroo ammaa kana kamiin nu miidhaa jiru osoo dhibeen tokko nutti dhaga'amu gizee ofirra dabarsinaa jechuudha. Har'a fayyaa boru fayyaa jennee haakimiin dhaynu osoo dhibeen sun obsanii wajjin sadarkaa ciminna gara dhibee biraatitti nu geeddaraa jechuudha. Kanaaf biyya Arabaa kana keessatti argitanii aranni dawaa garaagaraa fayyadamti jechuudha. Yeroo kaleen dhukkubuu kosbara bugduun isii kana miicanii cicciranii tiniin qulqulleessanii bishaan isaa danfisanii dhuganii ammallee lubaan zakar jedhanii lubaan ixaan akka biyya keenya daalachisanii isa bishaan burcuqqoo tokkootti itti naqanii bishaan xiqqoo isanii bishaan burcuqqoo tokko itti naqanii qadaadanii bulchanii ganama yeroo irribaa kaan garaa qullatti dhuganii. Kanaaf wantoota dawaa jarri fayyadamtuun argitanii jarri waan adda addaa fayyadamti jechuudha. Manuma keessatti dawaa garaagaraa fayyadamti jechuudha. Dawaa hakimii qofa osoo hin taane yommuu kana waan isaan fayyadaman kana maaliif akka fayyadamanii haa isin dhibu malee isaan dawaadhaa fayyadamanii jechuudha. Ammallee abzuu gurraacha yookaan habbatal barakaa kanallee zayitii isallee ta'u habba isallee ta'u ganama garaa qullatti dhugaatii waan tokko Rabbiin umriin waa dheeressu Rabbi umriin nun gabaabsini. Eega haga kana jedhee du'aayitti tara Rabbiin dandahaadha amrii kulli inni haalaafisu jaalanneeti miti ka biyya namaa kanatti illee dhufne rakkinatu biyyarraa nu baase biyya namaa deemanii dalagachuun haraama kanamaa rakkinan nu baase yaa Rabbi kiyya nuuf fattaniini fatanaa hedduu keessa dabarsinee biyya Arabaa kana sababa biyya dalagaan hin jirreef biyya namaa kana keessatti fatanaa hedduu obsinee dabarsine waggaa dheeraa ilmaan teenna yeroo hiriyaan teenna biyya jirtu ilmaan 3 4 5 qabdutti nu umrii keenya biyya namaatti gubnee jechuudha. Carraa ilmaan keenyallee qabnee carraa keenya ka biyya keessa jiraannullee qabnee carraa barumsa keenyallee qabnee carraa hedduu qabneeti ka biyya kana dhufne. Kabarattillee kun biyyatti barateetumaan barumsa fixee ta'a malee barumsa fixeetiin xumuree hojiin argatu kana ka biyyarraa nu baasee waa hedduu nu taasise. Kuni hunduu osoo jiru Rabbiin amma kanumatti ga'e nuun haa jedhu naasuu du'a akka malee Rabbiin nuun haa diduu dhibee akka malee Rabbiin nuun haa diduu naasuu akka malee Rabbiin nuun haa diduu bakkuma jirta mara aamiin jedha. Bakkuma jirta mara immoo du'aayii godha. Rabbiin osoo ifaajee teenna taxaarre tana ittiin qabbaneeffatiin biraan nu dhoofin yaa Rabbii kiyya. Fatanaan nu biyya namaa kana keessatti dabarsinee fatanaa guddaadha Rabbii kiyya. Gayaa kanarra nu fattaniin umrii nu gabaabsini umrii dheeraa nu jiraachisii akka ifaajee teenna tanatti gadi qabbaneeffannee ilmaan keenya itti horree ifaajee teenna keessatti waggaa dheeraa jiraannee yoo deemnellee akkasitti nu oofi Rabbii kiyya duuti waan hin hafne umrii nu gabaabsini Rabbii kiyya. Jiruu addunyaa kanarra silaa ka hagam jiraataniif miti yaa Rabbii kiyya hunda keenya obboleewwan keenya kushiina Arabaa keessa jiran yaa Rabbii kiyya umrii nu gabaabsi ifaajee teenna osoo ittiin qabbaneeffatiin ilmaan teenna osoo ittiin horiin osoo ifaajee teenna ijaanuu laalleen argin osoo duniyaa teenna taxaarre tana osoo ittiin hin yaalamin osoo ittiinuun uffatin akkuma salbaajii kushiinaa namaa keessatti godhannee waggaa dheeraa lakkoofsiifne kanatti yaa Rabbi nu dhoofini gara ganda qabritti nu galchini osoo ifaajee teenna tokko xaaree tokko nyaatu hin godhini Rabbi kiyyaa. Akka itti nu finneeti akka nu itti taane akka itti nu dabarsine akka itti nu arrabsamne akka nu waamee osoo hawwin osoo uffatu hawwin osoo ayyaana hawwin osoo waamee hawwin gadi of qabne keessa tarree garaa nama nyaata kana hunda keessa dabarsine jabaadhati hunda keessa nu du'aayii godhaa Rabbi nu haa laafisu Rabbi umrii nu gabaabsini Rabbi umrii nu haa dheeressu nama waan xaare itti qabbaneeffatee itti gammadee ilmaan itti horee itti dulloomee yoo deemellee biraa deemu yaa Rabbi nu taasisee umrii nu gabaabsini. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo kiyya waan na yaachisee fi waan na boojisee fi maaliif obboleeyyan keenya osoo xaaratan duniyaa isaaniitu osoo ittiin ooliin ilmaan isaanii osoo ittiin horatin osoo fayyaa isaanii ittiin hin yaalamin dhibee tokko hundi keenya yoo nurra ga'e ofitti ilaaluu hin qabnu nu dhukkube taanaan yoo danda'ame yoo waraqaa seeraa qabaattan mana yaalaa dhaqaatii of laalati yaalamaanii maal abbaa isaa duniyaan maal abbaa isaa
yeroo jirru ittiin fayyadamne gaafa duune maal nu godha rabbuu irraa nu gaafata duniyaa xaartan tana keessa sadaqattanii ittiin nyaattanii ittiin dhuytanii wanni hunduu nama cubbisaa jechuudha. Fayyaa ta'e wanni caalan jiru tokkoffaan fayyaa keenya yoo fayyaan keenya jiraate dalagannee duniyaa sanillee finnee waan biraallee godhuu dandeenya. Waan biraa saniin booda fayyaan takka isin dhukkube taanaan yooma san gizee ofittiin kenninaatii mana yaalaa dhaqaatii yaalamaatii of laalaatii ijibbaata of gayaatii ijibbaata jechuun waan tokko yaalee dadhabeetti dhiisee jechuu wayya waan san itti callisanii ittiin of laalanii dhibee biraatitti haga geeddaramu of laaluun sirrii mitiidha. Wanni nu caalan jiru jechuudha. Mindaa ji'a sadii maan taane fayyaa keenya of yaalleetiniin of sabbarree dhiisuu wayya jechuudha. Hanga danda'amte tokko of yaallee waa maraayyuu rabbi aadaa muraada nu haa guutu rabbi umrii nu haa dheeressu umrii keenya keessa rabbi barakaa haa kaa'u fayyaa keenya keessa barakaa jireenya keenya keessa barakaa ilmaan keenya keessa barakaa waan hunda keessa barakaa rabbi nu haa godhu rabbiin umrii nu gabaabsinii rabbiin umrii keenya nuuf haa dheeressu hunda keenya rabbiin umrii keenya umrii arraagessaa nuuf haa taasisu akka biyya namaa keessatti gubanne rabbi umrii nu gabaabsinii gubata lammataatii namni kushiina namaa keessatti waggaa dheeraa gubatee salbaajii godhateetiniin idimee likkii isaa dabarse osoo achii galeetiniin biyya ofiitiitti qilleensa fudhatiin osoo rahaan argatiin biraa deemaa jira yaa rabbii kiyya akkana nun godhini. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kana fakkaataa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Dhiifama dheeratullee wanta nama yaachisuu fi wanta hunda keenya fayyadu dheeratullee obsaan caqasaa hanga viidiyoo biraatti deebinutti nagaan naaf tura. Baay baay.